dhaqaniitini gurupii ijoollee amantii biroo qaban keessa maa barsiisanii jedhaa jirtamoo maali? Maa barsiisanii jedhu namni jara kana waliin haasa'uu danda'u nama beeku namuma duraan namuma beekee jara wal challenge wal godhu ta'u qabaa jedha. Isaan illee bifa naamusa qabuun bifa adaba qabuun bifa arraban taaneen bifa kabajaatiin beekumsa waliin hojjetu wal falmu waliin dubbatuutu barbaachisaadha. Ani kan itti amanu ufuma miira keessa wal galchanii dogongoriin uumama. Viidiyoo waraabbatanii ganama gadhaabatanii biratti kolfa. Abbaan isa xiqqeessanii itti kolfan suni isaan kana arrabsu gabbayeetiin nabiin arrabsa gabbayee shari'aa islaamaa kana xiqqeessisiisa jechuudha. Kuni ijoo jijjiiramuu qabu kana irraa jibbaan. Adeemsa irraa jibba walumaa galatti adeemsa garee shaadaa kun waan fudhataman qabne na biratti toluu qaba jijjiiramuu qaba fooyya'uu qaba. Amma dhaga'i nama tokko shahaadaa qabsiisuuf gareen kun nama machaa'ee sakireenoo ganama dhufanii waan namaan hubatan hin barsiisan oduma waa'ee isaan hubanne ol galchanitti lakkoofsuma tokko barreeffatame ebalu shahaadaa qabatu jedhanii xurumbaa afuufan namni kumni haa dhufuu jedhan ol galchan ganama ani ganama guyyaa lama booda sakkaree jedhan guyyaa sadii nama 2,300 irratti hawwisaa oolanii booda sani gabbaatee ijoollee nama arrabsitii jechuudha. Gonkumaan gongotti ani wallahi billahi garee shahaadaa rakkoo tokko irraan qabu adeemsi sirrii miti. Adeemsi isaan itti deeman kun jijjiiramuu qaba sirratuu qaba. Amma meera viidiyoo awwala amaanuu maal jedha namicha san mee isa jala dhaqi ilaali gurbaan tokko dhaqeeti mee waa'ee kitaaba keessanii nutti himi jedhee waajii maal jedhan sun kitaabni bar kitaaba namni wannoon goone rabbi irraa namni hin barreessine rabbumarraa gadi harca'e jedhee natti fakkaata waa jedheen itti kolfa san fuudhee awwal maal jedhe ilamnee ilaalaa wallaalaa lamaan wanni sun hirriba na dhooge viidiyoo san argee ufi darasaa isaaniitti taachi dhaqxee waan akkanaa dalage kan viidiyoo san irratti immoo deebi'ee dalagu sheeka isaaniitti dogongora lammataa sigalaa ani adeemsa akkanaa kana jijjiiruu qabanii yoo namni shahaadaa qabatu barbaachisa hubatanii barsiisanii shahaadaa qabsiisu xurumbaa nutti afuufuun hin barbaachisu faaruu guddaa nama barbaachisu namnummaan ollatti atam wallahi watallahi Abu Masud famous Facebookit asuma waliin gal yoo xiqqaate nama jaa nama afur shahaadaa qabsiifne manatti miidiyaa makana irraan barbaadu nuun jette ijoollee makkaan keessa kufriin hin teenu shahaadaa nu qabsiisanii qara'aa jiran barataa jiran yeroo tokko finnee haasofsiisuu dandeenye amantii kana laazimu bar viidiyoo baanii itti hawwisuun maa barbaachise barnuti odoo nookiyaan hin dhufin nama paastara amansiifnee jirra kiingi dhaggeeffadhu paastara shahaadaa qabsiifnee jirra ilamee dhaggeeffadhu mee ta'ee okay yaanni keetis bareeda miidiyaa irra maa barbaachisee waan kana rabbiif jecha dhufanii erga rabbiif jecha dhufan maa miidiyaa irra barbaachisee jette haya eega jette isaan makanaayyuu ilaameedhaan wal amansiisuun keessaan hin jiru argite akkana hin godhina akkana haa goonu jettanii yoo cimdiin deemtanii yoo wal mari'attanii maaltu bada demee wanni badu jira hin jiru tokko san lammaffaa nama akka ilaalcha kan kootiiti jechuudha isaanis asirra baasaniitiin shahaadaa qabsiisuuni namni irraa haa laaluuf namni irraa haa baratuudhaaf malee hammeenya qabanatti hin fakkaatu argite fakkeenyaaf namni hammeenya qabanatti hin fakkaatu namnummaan kennaa yoo jechuudha laa ilaaha illallah jechuun maal akka ta'e muhammadan rasuulullah jechuun maal akka ta'eetiin jedhe kan hin beekne meeqatu jira bara jaahilli numa keessayyuu baay'eetu jira bara argite hammeenya natti hin fakkaatu jechuudha tokko san kala sadaffaa ammoo namni fedhu amana fedhu kafaraa jechuudha gidanii fedhu amana fedhu kafara harba amana maa musliimni meeqatu qaddeemeetiin wanna jedhaa jira jechuudha kiristaanni meeqatu dhufaa jira jechuudha namni fedhu amana fedhu kafara garuu isiniin gugurdaan kun wallahi isiniin gugurdaan kun isiniin ijoon kenna kun ni beetta hamma si jaaladhullee hamma si kabajullee anna hamma kan kootitti wallahi ka rabbi natti argu jechuudha as rabbicha asitti haasa'uudhaaf miti hamma si jaaladhullee hamma si kabajullee hin beektu isin warroonni gugurdaan kunniin warroonni sunnaa rasuulaa badhatanii deemartan kunniin hafaa wal jala gaarii miti gisee sin dhaabatanii godhirratti itti gootaniitiin akkas waliin jettan anamma والله نما أفضل إتقول ده هندي بس جزء نمني نعرف جزء نمني وانا نجدو أنين تنجدو أنين دريان أسرع على فديت تون
أنين دريجين أسرع شوف بفتون نما دويت ولا تبين ديفيس أنا من ما ديفيد يسر كده يوم أنا دمنا خان كبانا دي أرب سبكة دقت ده هجس قالوا إيش قول جل شيخ مال بوستي قول هي أبو معظم مال بوستي قول إبلو هم مال بوستي قول أكنا ولا يقول تجرتن ألارمي ولا قول التانية تقول تأوهم كابو يقول ما لجنان ولا لا هدوت اسم فانا دقون قول إسر لا لا يقول أكنا ولا قول أرد كنا أكنا تأرد نما هدوت جرا يقول قتي كنا تأفي wanni gootanu guddaan hedduutu jira wanni haasoftanu hedduutu jira wanni sirreessanu yoo hedduutu jira sheeka malkee laali yoo isaan illee dogongoran hafiyati jala yoo isaan illee na dhageeffata jiratanii hin beeku isaan illee si jala haafani yoo isaan si wanna dhaniyyuu jala haafi bakka dhiisi hujii baay'ee qabda maal indee hujiin kan kee yookaan isaan irra du'itii godhuu bichaa miti hujii meeqa qabda indee hujii mataa kan keetii qabda jechuudha hujii mataa kan keetii hojjetadhu liibii kan kee kootu akka duraaniin kolfitu taphadhu haasayi gaafa situ kan ammoo ilaaf ilaameedhaan dubbadhu haala balazaa isaanii waliin du'itii goota isaanii waliin wal diqqeessuudhaaf kabajaa walirraa fuudhuudhaaf jechoota ijoolleen asirraa maraatuun akka tiyyaa takka haasoftu fiddaniiti waliin hin jedhina wal jalaa hafaa an kanuman isin hin jedha anga wallaaltuun ton jechuudha jedhanii an wallaaltuudha isin caala hin beeku jechuudha isinillee gorsuudhaaf miti wallaahi wallaaltuurraa boodaadha garuu natti hin tolle haala ta'an kun dhuguma anatti sin tolu haalli kiyyummaanu natti tolee sirrii jira miti ummanni kun nama dhaga'anii faaruu ga'i miidiyaa irratti nama shahaadaa qabsiisurraa mormiin qabu an adeemsi isaanii miidiyaa irra nama fidanii akkanatti karaa kabajaatiin karaa naamusa qabu yoo godhanatti tola irraa mormiin qabu wanni an mormii qabu dogongoroota hedduutu jira dogongoroota kana yoo fooyyeffadhadheen ati maal beekta isaaniyyuu miti bar darasaan isaanii tun sittu as baatee hin dhageetama ijoolleen du'itiin irra dalaydu wal faarsu walii daboo ba'uu kaan irratti harka dha'u kaanii harka dha'u isaan amma wallaahi billaahi anaa obboleessa isaanii fuulan isaan fakkaatu islaamummaa walitti qabnu kabajan qaban feemasii tokko yookaan feemasii takka achitti du'an isii waliin dubbatan sigalee waluun naman kabajan nama tuffatan ati kakaabaa jalatti sirbe siin ji'an jecha jaahilaa siin ji'an ati barri ka dhalaa walitti qabu mee rabbii keeti je'i awwalleen gaddaam kuni qabsoo kiyyaa jedhe koofiyaa guddaa kana si uffachiifne anaa fi Abu Mu'aaz nu waliin dubbatuuf koofiyaa kana uffatte beera jala ooluu dhiiftee bakka hin taane ooluu dhiiftee sirba ooluu dhiiftee sheeyna kana barsiisan akkana waan jedhu jira ani koofiyaa kana immoo jalaaf deebisuu odoo hin taane bara lafa kaayadhu areeda haadadhu waggaa 3-4 dura narratti dulam jecha nama amansiisuuf nama bochisuuf jedhanii kijiba fayyadaman kijibni muslimaaf dhorkaan fafakkeessulee dhorkana biratti hadhooytuuf gulil haqqa walau kaana mur haga feete hoo hadhoofte dhugaa dubbadhutu jira haga feete nu nama uf jaalachiisuuf diin kanatti nama fiduuf sobni daanga dabraan leellisaan daanga dabraan haga sadarkaa nuyi arrabsamuu bira tarree nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam arrabsamaa jira amantii tan qoshoshiisaa jiran kana bar fakkeenyaaf ati sheeka maal waan eenyu taateefi namni akkamitti akkana naan jedha jette nabiin keenya iyyuu diqqeeffamaa jira bar wantoonni isaanii hin malle irra kaayamaa jira baram ofii dubbatamaan jiru garee kanatu laa bar bar namni kun bar rasuula rabbii arrabsiisaa jirti gareen jechuudha sirraayuu waan eenyuun ta'anii jechuudha nabiin keenya iyyuu diqqeeffamaa jira jechuudha nabiin keenya iyyuu wanna jedhaa jira jechuudha alayhi salaam irra taraniitiin waliif irra taruun hoo waliif irra taruun jettan suni jettanii dawaa nutti goota sun jettanii nutti haasoftan sun eessa ta'e akka ijoollee didiqqoodha wallaahi ana rabbii kadhe wallaahi rabbiin natti ragaadha Abu Mu'aaz illee isaan caalee osoo hin taane wallaahi billaahi an bakka injiraa miti hin laalu yeroo isaan du'itis irratti godhan hin barbaachisu jechuudha bakka hin barqalaa ati wallaalaadhaa miti wallaalaa biruma lufan eega wallaalaa taate jechuudha atillee hoodhae isaan balleessanii miti hafuu qabda jala maal isin ijoollee xixiqqoodha namoota waggaa 3 asuma irratti ennee isaan laalla badii baay'isuu malee adaduma isaan galaba nuti bar wal jala ooftanii wal oofuu jirtanii bar daataa baay'atee bar jechoota malle waliin jedhaa jirtanii bar kuma 4 shaadaa qabsiifne miti odoo Itoophiyaan guutuun kafartee diin hin badu nuti quality waan qabu waan ummata islaamaa kana mataa ol qabu waan bareeda dalagaa galabaa guurtanii nutti iyyinaa nu arrabsiisinaa
إلى لا كتو قبو شيء كم هي دقيفة إلى دقيفة أنا والله سلما سنجرا إساني فدو أكنت تعمل سيزني فدو أكنت تعمل سيزني أبا بربادن إسان تتدقى ما إلالون دندو كان تا إلى إلالون دقيفة دندو إلى دقيفة إسان تتدقى إلى دقيفة إلى دقيفة أنا دورا نادك جاهل سنين الرب سنين إلى دقيقة نانتو مرا ولي ديبيفتا إنكي كينا دقيفة أنا أما ديمي يوكا gasti isaanii keessa dhaqee si arrabsuu irra deemee yookaan viidiyoo sirratti hojjechuudha yoo akkana waasiin jedhe irra nan komattuu jechuudha argitee. Fedhan akkanatti haa amansiisanii fedhan akkanatti haa amansiisanii maaliree eenyutu badii sanitti dhaqata isaantu itti dhaqataa jechuudha yoo badii taate isaantu itti dhaqata yoo kadhii taate ammoo isaantu itti milkaayaa jechuudha. Ati garuuyyuu gaafa dhufaniitiin si bu'aniitiin waasiin jedhani dubbadhu ofirraa garuu akkamitti akkana gootan jettee niiti tanteetiyyuu ajajuu hin dandeessu yeroo ammaa ilma kan keetiyyuu kan gudeeda kan kee irraa baheyyuu ajajuu hin dandeessu. Yeroo abbaan ilma ofiituyyuu gadhiisee jalaa goree kana keessa jirraa jechuudha. Wallaahi dhugaan sin jedhu. Ajajuun jedhamu waan takka siin galle yoo sirratan fedha galaniimi diiniin isaan itti waaman sun anallee diini anallee amantiidha. Gizee sababa isaaniitiif nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam arrabsamu ciisee ilaaluu hin danda'u. Qabxiilee kana ka akkanatti arraba fide kuni sababa jaraa ta'uu hubadhe waan jedheef qabxiilee kanneen fooyya'uu qabu fooyyeffadha. Amantii walitti qabna, biyya walitti qabna, islaamummaa walitti qabna. Diiniin kun walitti nu waama, nu waliinuu marii godha. Yaanni kun jijjiiramuu qaballe jedhee haawalaa ture anjara kan. Wallahi viidiyoolee dalagee awwanni isin qusadhuuf waa balleessitan waa tolchitaniiti min na jala isin arrabsa, na jala wallaalan tokko isin rukutaa fi jedhe waggaa tokko dur. Inumaa azabaa si farrajanii islaamummaa keessaa si baasanii akka waan qulfiin jannataa harka jalaa jirtu sitti shaallalu ta'e bar sirra munaaquu ta'e bar abboo maa way amantii abbaa isaanii ta'anii nu ilma taane moo nu marru amantii qixa qabna anallee amantii kiyya isaaniillee amantii isaaniiti ani kanatti amana yaanni kee bareeda garuu obsiyoo daangaa dabre waan gootuun qabdu itti himtu bar kun arrabaa miti namatti jedha malee rabbiin bari wallaalaa bichaa gorsisiin hin jedhu fadhakkir jechuun rabbi baanu fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina ka jedhuufi namuma kanaayyuu mu'minaayyuu yoo iimaana qabaatan ni fayyaddi ani yaadachiisa isinii godhe garee shahaadaa jechuun arrabaa miti akkuma isaan tiimii waan birallee keessa oofattanii tiimii imala gara islaamummaa jedhanii uf moggaasanii garee ijaaratan amma xiqqoo waan ammuma tana riippoorti godhanii gubuu danda'a nama tokko kan achi erganii eega dhodoo allaahii fi eessa ijoolleen naa bilbiltee guruppii keessatti akkaawuntiin kee ergame cufii bayyinaan jedhan odoo allaahii fi taa'aa haasa'u tokkokiin sun gubatee jechuudha garee ittiin nama akkuma isaan garee san imala gara islaamummaa jedhanii uf moggaasan garee shahaadaa team of shahaadaa jedhee moggaasa. Tiimii jechuun garee jechuun arrabaa miti eebii miti xiqqeennaa miti kana aamin jedhanii fudhatanii adeemsa ofii tolfatu lakki gara buunetti buunaa karaan sirrii jirraa yoo jedhan nutti bu'uu dhiisu nus daawaa goona nus islaamummatti waamna akka nu galetti akka nu beeynutti si galaa eenyu bar islaamummaan adda nu qooddee shee amiin ibroo faarsitee na xiqqeessituuf hin dhufne kamaaliin faarsitee haadha faate arrabsiiftuuf hin dhufne amantii jechuun haafiz nu hunduu tiisuuf dhufte amantiin tun nu hunda ikwaalii godhuuf mee islaama tahaa salaata ana arrabsa abu mu'aadin foroofaayilii godhatuun islaamummaan akkana ajajji badii qaba obboleessa kiyya kun sirrii miti naan jedha na gorfatu ana kufrii hagama sumayyaa gootateenna sumayyaa waaliiteenna jechuun sirriidha nama tuqe maa isaan nabiyyii caalan yoo arrabsaman an arrabsaman jiru xiqqaataan jiru ganama galgala gaggidee maa dhiichisan namni rakkoo tananni goote deeggartoota isaanii team of shahaadaa ka jennu kan si galee mee amma koomantii jala dhaqi namnummaan amantii biraa qabu si arrabsa mee rabbii jedhi viidiyoo makee of laalaa dafaatte islaamummaa baataa akkam nama zollomna maan barsiifne ijoollee kan sheekami ka gabba'ee waan hin taane dhalaa muslimaa fuudhunu haraam jedhu
dogongoraan akkanaa kun maa nu keessa bahe maa waliin gorfanne maa walitti qabama ijtimaa wayii hin qabne haga walirratti duulan haga qullaa wal faarsan haga yoom mititi si haga yoom akkanumatti bas islaamummaa tana irrumaanu dhiibanii nuyi ka islaamummaa tana aanu isaan ergamtoota yoo ta'an nu ergamtoota zabana kanaa yoo jedhan isaan dhageeffatuuf qophiyan laakiin isaan illee akka kiyya eegatahan waayiin qawana biyyita waahii qabanii jibriil irraa waayii eegatan hin dogongoran waayiitu itti dhufa beeksisa itti godhama yoo nama ta'an dogongoran karaan isaan deemaa jiran akka isaan itti hojjataa jiran it is wrong sirrii miti sirratuu qaba nami maaltu wal karaakkaree fatana argatu ila namichi akkas godhee jira akka meelaala jedhee ganama duwitii bira taa'ee hojjeta namni sun aareettiniin isa dhiisee amantii islaamaa arrabsa haga yoom caqasaan bar anillee ittiin beeleediin kan ittiin dhoobadhe bar maatii kiyyatti dhabee warra kiyyatti dhabee musaafirummaa darasummaa balbala namaa taa'ee qorsoo nyaadhee baradhe bar maa qoodan ba'anis qaatan obsa bar ni sabara bar gabaabumatti akka isin itti na hubattan sanii miti waan amantii jibbu tokkommoo kalee maal naan jedhee narra waraaba ergama warra kaanii qaba akkanatti viidiyoo nama biraa qabaa gassi baafna yookaan abu mu'aazirratti duulii maani jedha kana kunu faalla odoo dhugaa miliyeenni jiru faalla bicha haasotti abboo deem geemii taphadhu ani nama onnaqee gastii nama tokko irraa yaada fuudha. Waan ilaali shagamal kiyya waan barbaade dubbadhu manni mana kan keetii mana kan kee yeroo dubbatte waan barbaade dubbachuu dhiisuu mirga qabda.